Wanteef tole Saamu'eel dargaggeessadha mee amma maalitti jirta isa jedhu booda sitti deebina dargaggeessi tokko fuudhuudhaaf maalinni waan isa barbaachisu. Duraan durseenaa afurii keessaniif galatooma. Egaa dargaggeessi tokko gaafa ijoollee durbaa dhalachuu jalqabu dura akkuma meeriin jettee ijoollee durbaa qofatu qabeenya dhiiraa ilaala. Amma nus ilaaluu jalqabnee jirra. Jireenyi kun ulfaataa sababa ta'eefi. Ishuma qabdu barbaadutti jirta. An akka koottamaaf jaalallee hin qabu. Garuu nama birrii qabu barbaadaan jira. Birrii qabaattee qabeenya qabaattee yoo si jibbite hoo? Ati birrii sana jaallatte ishii muun jaallattu yoo ta'e hoo? Sababni sila jalqaba warraa kaasee birrii irratti hundaa'ee fi isheen birrii qabaattennaan jaalala nan qabaadhaaf. Nama birrii qabuun barbaadaa jira sababni ta'eef jechuudha. Kun dirqama? Akka kootti dirqama ulaagaan jalqaba irratti lafa kaa'atte. Malee jaalalli birrii duubarra hin dhufa qabeenyi jiraannaan walii gallaan qabeenya ishee sanan jaalladhe waan ta'eef isheen achi keessa jirti ishee jaallachuun koona fuudhate. Yoo isheen si jibbite? Nan jibbitu kaa isheenis qabeenya sababa qabdu isheen an qabeenya ishee ilaaleen akkan jaalladhe. Ati qabeenya hin qabdu bara? Ani hin qabu akkan qabeenya ishee jaalladhe isheenis beetti. Itti nima duraan dursee jechuudha. Qabeenya kee hin jaalladhe jettamus hin jaalladhe jettaan? Qabeenya kee ibsiin wal duukaan jaalladhe jedha. Dhugaama jiru itti maa jechuudha. Hin ta'a garuu waan kun wal faana deema. Ati sobdeetitti himte malee dhugaama jiru wantichi. Bara seenaa wal faana jalqabee jira. Duraan hin deemu ture jaalala qofa irratti hundaa'ee ergasii horatama ture. Amma garuu jireenyi kunis ulfaachaa saba deemeefi. Ijoolleen shamarraniis beeku akka nuyi qabeenya fannee isaan barbaadnu isaanis hin barbaadu dhiira qabeenya qabu. Wal qabatee jira jechuudha amma yeroo. Waan kun garuu reefan dhagaa'eera maaliifi yeroo baay'ee amma shamarrantu warreen dhiiraa qabeenya qaban konkolaataa manamaan kan qaban irratti xiyyeeffatu filannoo isaanii fan jedhutu odeeffamaa ture akkasumas baay'ee ture amma shamarranis warri dhiiraas shamarran duubarraa qabeenya qabdutti goran jechuudha. Ati ani hojjedhee horachuu nan danda'a jettee itti yaadne ishee wajjin yoo nama hin qabne garuu jaalala nama qabu yoo argatte. Isa yeroo gosa fudhatuu fi sa'aatii kana dargaggummaa keessa ban jiruu fi waan qophaatti dhaquun barbaadeen. Kanaafuu nama horii qabu asuma beeksifachuun barbaada yoo nan barbaadaan jira sababa ta'eef carraa kana fayyadamee jechuudha. Achumaan amma yoo warra akkasii qabdan na barbaada yoo jiraattan ani homaan qabu warri qabeenya qabdan qabeenya kee fi siinis wal faana jaalladha waan ta'eef jiraani kootu jecha. Tole kun hin jiru. Wai masaanuun fed masak isi haa godhu masaanuun masakaa isi haa kaayu wai an jaarsa kitee maree kophattiin fed jaarsa kophattiin fedaa ho'ummaa na isaan tolte obbolii mana fincaanii bichaan eega ho'ummaa feeti jaarsa namaa dhiis ifiitaa kanamaa janaajjantee deebitee kophaan fedaa makka jirreetee yaa rabbi jaarsa waan akkanni geelee jaarsa maarii naa kanni dhiisi waan akkanaa eega jaarsa kophaa feete kophuma tantee tokko gaafadhu janaajjane jaarsa namaan janaajjane obboleetii irratti hin janaajjane siggabaa wallaa hedduun ajaa'iba hedduu akkanaa ajaa'iba. Maalini beeta viidiyoon yankalee waa'ee masaanuu irratti hojjedhee irratti aarsantaa dhibbarra 99 akka dhalaan teenya masaanuu hin feene harkeetiin jira guututti masaanuu akka jibbitan harkeetiin jira. Garuu waan ajaa'iba maalirra namni takka jala deemee viidiyoo san jala deemee gisee ilaalu masaanuu I love you masaanuu maarrii masaanuu kannaa rabbiitti dhalaan jettus akka takkaas ni jirti. Takkas itu tahu jalan di MT masaanu ayan jarak damai itu sun gele ulin sabuni simbi ya. Aku kan akan tak kasih nama kita lala singgili dah. Friend dia ungkap ni, nama jar sana kita. Friend dia tu nama jar tu ungkap ni tu kasih jaso. Tapi siapa itu atas sana ungkap. Asal dah femo mana aja. Masaanu ni jarak tak? Jarak. Kan jarak ni India. Arcade ni jarak. Masaanu hin jarak dulu je. Dua malu jar sana mana jangan jentak boleh ni. Semua tu jar sana mana jangan jentak. Masaanu jarak tu semua. Masaanu hin jarak tu jar sana mana jangan jentak. Jar sana mana jangan olta. Jar mana diga friendly nama tu jangan jentak. Wanta kan sih boleh di. Hanggam fit. Jar sana mana jangan jentak. Friendly nama jangan jentak. Akan nama
liqii khiraa maakinaa namaa fuudheeti. Ittiin ni hojjetta, ittiin bakka feeten dheeyita hajaani baataanii gingaruu hangam feete dhiitus, hangam feete xadhiitus, hangam feete kunuunsitus maakinaan sun kanuma abbaati. Atis akkas hangam feete janaajintus, hangam feete humnatti fixattus jaarsi namaa jaarsa namaati. Masaanuu hin fadhuu jetta, jaarsa namaa janaajita, masaanuu hin fadhuu jetta. Takkasiitiin siin jaa viidiyoo tanarratti yaada qabdan kommentii naa kaayaa. Achi booda isiniif hin dhufaanu. Waan hin qabadde isiniif hin dhufa. Isin gabaa. Kaskaskaa. Gootitti haadha kaayyoo. Ofii kee gubattee osoo baqxuu akka shamaa. Warra kaaniif ifa laattaa waa'ee kee danuun himaa. Bifa ijoollummaa kee biyya ormaatti buusaa. Rakkoon sitti baay'attuu sodhoksaan imimmaan cobsaa. Maatii yoo gammadu arguutu waraa kee ciisa. Ho'aan caccabee dhumuus luuccaan rifeensa keetii. Kaayyoo kee fiddoo laattaa obsaan jiraattaati. Shamarran biyya Arabaa jechuun sitti duulame. Kan muraasni balleessituuf maqaan kee hadheeffame. Haaji haa dubbatu waan barbaade odeessee dhugaa keen himaanuu addunyaaf ifa baase. Yaa shamarran biyya Arabaa milkaa'ii irraani gootitti haadha kaayyoo. Si wajjin haa jiraatu gargaarsi Waaqayyo. Warra shamarran biyya Arabaatiif maqaa buusan akkaataa teessiin dhuftu fi akkaataa teessiin maallaqa fiddu akkaataa teessiin hojjettu dadhabbii meeqa bifa sii fixattee waa meeqa fixattee warri beekta. Please maqaa isaaniin balleessina. Gaafii takkaan isin qaba. Gaafiin maali ni beekta? Mee namni hundinuu irratti hirmaadhaa gaafii tana. Bara kana keessa dhalaadhaa jaalalaan taphata moo dhiiraa jaalalaan taphata? Mee takka itti naddana baasa jaalalti dhugaa dhalaa bira dhabamte moo dhiira biraa dhabamte mee? Irra guddaan namaa maal jedhanii beektaa? Jaalalaa dhabamee jaalalti dhugaan jirtu dhalaa takka watti reete. Jaalalti dhugaan jirtu ammaan tana dhiirti dhugaan nama jaalattu hin jirtu jetti. Dhiirti noo maal jetti? Dhalaan dhugaan jirtu ta dhalaan dhugaan nama jaalattu hin jirtu jaalalti dhugaan jirtu jetti. Meedha jaalalti kun amma jaalala dhugaa dhabame moo nama dhugaan nama jaalatu dhabame moo dhalaa dhugaan nama jaalatu dhabamte moo dhiira dhugaan nama jaalatu dhabamte moo waan kanaan nati beddanaa baasaami. Irra guddaan namaa hundinuu badii fi firraa maddi dhibaabeedha. Meeddanaa baasaa waa'ee kanaa sirriitti itti yaada. Dhalaadha moo dhiira biraa jaalatti dhugaa dhabamte. Dhalaanis dhala